أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا ماتي كيا بغنغا نفتن سنين جدو دكتور عبد السيد نغا كيساني جرتو ججباتو سنجالنا هدو توكو سنجالنا وان توكو توكو را دبچو دفني نمني أورمو غني سلبته مالي كان أورمو غني ملكا انرغيني خنجدو دغوم سنه چودا hangasa Ibrahim biyya bahuudhaaf jedhee boolee irratti buufata xiyyaaraa irratti akka qabamee jiru amma odeeffannoo naqa qabe maaliif kana godhaa jira kan jedhuu fi waan adda addaa naqa qabaa jira jechuudha. Amma sanaan wal qabsiifne waa'ee saaliyaa saamii waan adda addaadhuma xaxxabanna jechuudha. Har'a macaawatnu waan ajaa'ibaati isin immoo garuu ergaa bareedaa qaba qoosaa isinitti fakkaachuu danda'a garuu waa'ee hangaasaa kanaan wal qabsiisee waan baay'ee nama Oromoo ganee waan inni ta'e akka inni salphate nama Oromoo ganee milkaa'e akkan arginee fi akkasin karaa fuulduraatti illee Oromoo hin ganne warri Oromoo ganuudhaaf yookiin mallaqaan Oromoo jijjiiruudhaaf aangoodhaan lafaan Oromoo jijjiiruudhaaf jettan waan baay'ee wal bira qabeetin isinitti hima. Namni Oromoo ganee har'a eessa akka jiru har'a Oromoon jara beekaa jara dagateera moo otuma jarri du'anii Oromoon jara beekaa kan jedhuu fi waan tokko tokko irraa dubbanna jechuudha. Tokkoffaa irratti kan isiniif dubbadhu hangaasaa Ibrahim erga dheengaddaa paarlaamaa keessatti taasisee as angas gaafa waa'ee du'a abbaa gadaa karrayyuu sana dubbate as eegdonni irraa erga kaafamee ammas sodaa hamaa keessa jira jedhan. Labsii yeroo muddamaa akka biyyattii irraa kaafamu dheengaddaa kan mormaa ture paarlaamaa keessatti isa. Maaliif labsii yeroo muddamaa kun ka'uudhaan wal qabatee haasaa inni kaases fudhatama dhabee labsii yeroo muddamaa sun kaafamee jira jechuudha. Biyyattiin hanga xiqqoodhaaf tasgabbii qabdi. Abiyyi Ahmad illee mootummoota biyya alaa kanaan wal arguu jalqabee jira. Erga waggaa tokkoof wahi mootummoota addunyaa irraa adda citee ture. Amma hanga ta'e Itoophiyaan illee xiqqoo afuura baafataa jirti. Nagaan illee hin dhufa jedhamee yaadama. Garuu hangaasaan waan godhaa tureef waan godhe beeka waan ta'eef baduudha boolee isaa gahee akka hin baaneef ajajni irratti bahee qabame jedhan dhugaa dubbachuudhaaf baga qaban eessa abbaasaatti baduuf yeeta abbatu jedhan yeetti maamlacaa illee taa'e sila eegdota kan kee amanattee Oromoo arrabsaa turte sila eegdota si eegaa turanii eenyuun abdatteeti eenyuun bakka buutee Oromoo anqaashishaa turte hangaasaa fi taayee nuun banne hoo taayee eenyu tama maqaan isaa taayee danda'a harree danda'a jedhanii turre amma taayeedhuma danda'a jennee waamna maqaanuma isaatiin. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo mee fakkeenyamaaf warra Oromoo gane keessaa warruma xixiqqoo laayivii kanarraa dubbatanu mee fakkeenyaa fudhan. Tokkoffaa Abdishaa yookiin Foliyoo jedhee kan waamaa ture waggaa baay'eedhaaf maqaa bareedaa baasee fi Foliyoon har'a eessa jirti Foliyoon kiyya. Argitanii sila gaafa biyya alaa kana ta'anii Oromoo arrabsanii mootummaa deeggaran waanuma bakka makiinaan ajaa'ibaa qophaa'ee fi lafti kennamee fi wanti hariin gugguutoo fi jennaan biyyatti galanii simatamanii jireenya maal hin jenne mootummaan gaardii fa'i qacaree fi jedhan se'an har'a baadiyyaatti galanii buna funaanaa sangaa qotaa jiru jechuudha. Waa takka as ta'anii laayivii irraa mootummaa deeggaraa oolurra dhugaa uummata Oromoo anamma dhugaa dubbachuuf dhibbaan dhibbaan so happy gammachuu guddaan qaba. Oromoo kiyya takka hin ganus mallaqaan isan jijjiirus mootummaa jalas maal isin fiigoon gaafa mootummaan sirriirra jiru sirriidha jedhee gaafa ummanni koo rakkoo keessa jiru rakkoo ummataa dubbachuudhaan ala. Kanaan ala mootummaan harka naa rukutee lafa naa kennee yookiin akkana naa godha gaafan biyyatti gale mootummaa jala galeen jiraadha jedhee dhugaa hin dhoksu dhugaa dubbachuudhaaf. Shurrubbee fakkeenya fudhadhaa. Gaangeedhaan ganda keessa deemaa jira jechuudha gaangeedhaan. As taa'ee gaafa jedhu garuu namuma bakka akka antiniitti akkuma taa'ee danda'a kana biiroon kennamee fi achi keessa taa'anii akkuma har'aa kana dhuqati falligaal otuma ta'e illee hanga ta'e namuma arrabsuufu beekumsa xiqqoollee qabaachuu qaba bar gadi bahaniituma Oromoo xiqqeessanii jawaarii mana hidhaatti arrabsanii maal jedhanii aangoon argatamu hin jiru lafti kennamu hin jiru kan garaana nyaate Abdishaan haddii kana Soodii keessatti akka antiniitti ijoollee koo du'een oolee. Maaloodha jedhee boohee lafa tokko tuun kennaniif wama xiqqoo tokkollee otuu jimmaan keessaallee lafa wayin kennaniif har'a eddeen inni jiru buuteen isaa dhabamuun baay'ee gadda guddaa imimmaan qabachuu nama dadhabsiisa jechuudha.
imimmaan qabachuun nama dadhabsiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Biliilleen keenya kan waggaa meeqa kuyitiin kana teessee halkanii guyyaa Oromoo dhukkeerraa kaasaa baate har'a eessa jirti? Hin jirtu. Jirti biliillee namni arge jira yookiin hedduma siin jirtu beektu jira. Maanni maaqaatin argitanii. Garuu namni Oromoof dubbatu yoo eessa dhaqe wallaahi Oromoon isan dagatu yoomuyyuu Oromoon yoonni rakkate illee ajaa'ibatti isa bira dhaabbatee gargaara. Anammoo otuu rabbiin hin rakkisinii. Sa'aatii kanatti rakkadhe Oromoo kiyya rakkadheen jira na gargaara jedhe kara birrii miiliyoona meeqa akka uummanni Oromoo kiyya narraan qusane nan beeka. Maaliif ilma isaati. Gaafa rakkootis isaa wajjin hin dhaabbataa ture. Gaafa gammachuutis gaafa rakkoo kootis na wajjin dhaabatu jedheen abdii qaba Oromoo kiyya irraa. Yoon bade na barbaadu Abdusseen eessa badeedhe. Kanaafuu Oromoo hin ganinaa. Saaliyaa Saamii hadha saree maskiida lixxe ta'an jirtu Jawaariin dubbisuu dhaqxee dheen gadda awwaaraa damteen galle. Maaltu ta'e? Saaliyaa Saamii uummanni Oromoo kabaju uummata Wallootiif sagalee taatedha uummanni muluun kabaja qabuuf har'a kun akka saree maskiida lixxeetti gaafa akkanatti tuffatamtu sababa Oromoo dhiiftee mootummaa paartii tokko jala galteef. Amma ija maaliitiin Oromootti gabbahanii waa'ee Oromoo dubbachuu hin danda'ama. Warri amma Oromoo gane keessaa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Hin danda'ama afaan guuttatanii. Hin dandeessaati warri har'a Oromoo gantee gaafa Oromoon dukkanaan akkasitti karaa irratti rashanamaa ture san waa'ee Oromoo dubbachuu diddee mootummaadhaaf harka tumaa turte har'a hoo afaan maaliitiin gabbaatee dubbattaa. In ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf dubbachuun in ulfaata ikabdaan. Arraaf dubbachuudha abiyyi keenya baga gammadde maaliif iyyuu baga Awurooppaa waggaa meeqaaf naafaqxee du'uuf kaate dhayxee keessa sharaa jirta. Ammas wanti nuti irraa barbaadnu ammas biyyattii akka wuxratii keessan galchine hidhamtoota hafanis hiikii marii biyyaalessaa jedhanu kana seeraan gaggeessi wanti sitti himame seeraan guuti yoo didame maaqabiin ammas irra kaa'ama jechuudha. Maaqabiin xaalibbiyaal እምቢ ካለ ማዕቀብ እንዳይጣልብኝ ከፈለክ የታዘዝከውን ዋይ ኦሮሞን በርባዱ ጉት ሰደፋረት ምራታብ ሂደሜ ጅራ ጀደማ ጅራ በቀቴ ጅራ ማሊፊ erga wanti kun itti bahee jiru baqatee akka biyya biraa jiru kaleessa inni viidiyoo isaarratti ibsaa ture waan ajaa'ibaa baay'ee jira jechuudha. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo nuti waan ajaa'ibaa waan isin akkasin of yaadattanuuf nama Oromoo ganuudhaaf kaayyoo qabullee of duuba deebisadhee yaada. Egaa kanuma isiniin jennaa galatooma.